gariin namaa mataasaa kana buqqee mataasaa kana warra taaloo rifeensaa dalagu qofaa ciree maallaqa irraa fudhata irraa fayyadama malee namni irraa fayyadamu jaan jechuudha. Akkana jetti manguddoon Oromoo namni afurii jaan khabiyya jiru khabiyyaan jiru khabiyyetti jiru khabiyyaanis hin jirre biyyaas hin jirre afran kanaa jaan akka afaan gariitti ganda jir gandaan jir gandatti jir gandaas hin jiru gandattis hin jiru yaanitti jechuudha. Akkanatti bakka afran kanatti addaan qoodan akka waa'ee beekumsaa keessatti namni ka ifiin beekuu fi katti himan beekuu fi ka ifiinis hin beeyne katti himanis hin beeyne jaanitti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan kanarraa hoggaa dubbatu akkana jaan khayrun naasi anfa'uhum linnaasi irra caalaan nama fayyaduu jaan. Ulamaan islaamaatis waa'ee nama fayyaduu keessatti nama bakka afuritti addaan qoodan. Tokko nama biraatis lubbuu isaatis fayyadu irra caalaan namaa kan nabiin dubbate san kana jechuudha. Beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin taayitaa isaatiin irra caalaan namaa kana jechuudha. Akkuma jecha biraatti man caasha linafsihi caasha sagiiraa waman caasha lighayrihi caasha kabiiraa. Namni mataasaa qofaaf jiraate xiqqaataadha, namni immoo namaaf jiraate sadarkaan isaa guddaadha jaanitti jechuudha. Kanaaf nama bakka afurii qoodanii ulamaa'iin tokko nama lubbuu isaatii fi namaas fayyaduu jaan takka. Kalamadaa nama lubbuu isaa fayyadu kana man fayyanne karra gaxaanaa ka jenne san kana jechuudha. Ka sadaffaadhaa nama ufiis hin fayyanne namaas hin fayyanne lifaafaa jechuudha. Ka afuraffaadhaa nama if cinqee namallee cinquu jaan. Kanaaf ulamaan islaamaa izaa lam tastati' an tanfa'a annaas falaa tadurrahum, yoo nama fayyaduu hin dandeenye nama miidhinii jaan jechuudha. Kanaaf ulamaan garii kijaan annaasu salaasa من يفتح لك باب ومن يغلقه ومن يدلك على المفتاح. نمني سديه مجان توكو نمه لا سيبنو توكو نمه لا سيشوف قصدفا نمه لا وان تيمبنت تنسن سكنو دبين بيخي چنادان سيمو جراني بيخي. خنا غرين علماء جچخنا غباب سنيه كجان نمني سديه جان توكو خيفي جراتو توكو خورساتي جراتو توكو امتساتي جراتو جان. اما سكن جان علماء الاسلام الناس أربعة: غارس شجرة وآكل ثمرة وقاطع شجرة ومتفرج. هي كان دبيتنا نمني أفرما جان توكو خموخا قد دابو نما فيدو يجو خلمدا خموخما نمني دابي سنياتو نما وان نمني هجتت فيدمو يجو خصدفا قاطع شجرة يجون نما مخما نمني دابي سنو مرو يجو خافرفا متفرج يجون نما خيريس شريس يجو مالالي ifi ittin dabalamne jechuudha. Kanuma laalee dhiisu. Kanaafuu nama kana keessa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubbate irra caalaan nama fayyadu jeesan tahin dhaamsa kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan onnee teenya yoo onnee irraa buqqee onnee keessa bu'e nu fayyade jee yaadu. Onneen namaatun yookaan qalbiin namaa sammuun namaatun akka qodaati yookaan akka weelkaati. Akka haasa namni waatti dhuguuti. Yoo waan faayidaa qabutti guutte waan faayidaan qabneef bakka dhabdi. Yoo waan faayidaan qabnetti guutte waan faayidaa qabuuf bakka dhabdi jaan. Yeroo takka keessatti weelkaa tokkotti haasa tokkotti dammaa fi khal waliin guutuu hin dandeessu. Yoo dammatti guutte khalii bakka dhaba, yoo khalitti guutte dammaa bakka dhabaa jaan. Akkana jechuun wanni waan kana fakkeessaniif qalbii namaa keessatti ifa iimaanaatii fi dukkanti maasiyaadhaa walitti qabamuu hin danda'u jechuudha. Qalbii tee takka iimaana, qur'aana, jaalala rabbii rasuul, ilmii faayidaa qabdu, zikrii rabbii, hujii gaggaarii itti guutta. Yoo hoo haasidummaa, ibaadaarraa dagachuu, waan faayidaan qabne shaagalu, boona, waan haamaa kanatti guutta. Gaafa waan haamaa kanatti guutte qumti tee yookaan onneen tee ilmiidhaaf, ibaadaadhaaf bakka qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf hayyoonni islaamaa akkana jaan izaa lam tashghal nafsaka bilhaqqi shagalatka bilbaaxil. Qalbiin tee yoo haqaan hin shaagalin baaxilaan si shaagaltii, yoo hujiidhaan hin shaagalin hujii dhabummaan si shaagaltii jechuudha. Kanaaf qalbii teenya waan gaarii guutuudhaa arrabni keenya diriira, amalli keenya tola, ibaadaa fi wanni gaggaariin hundinuu laafti. Hujiin teenyaa fi umriin teenyaas barakaa godhattii jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya qalbii tee waan itti guuttu filadhu. Waan ati qalbii teeti guutteetu shufeera ta'ee siin deema. Ammas ulamaan islaamaa akkana jaan
qalbiin akka ooyiruuti jaan ooyiruu qamadii facaaftu qamadumarraa muratta yoo qamadii itti facaasuu baatte dachiin bakki sun harama yookaan qoree yookaan banjii magarsitii jechuudha. Kanaafuu qalbiin tee yoo iimaanaa fi ilmii fi zikrii rabbii itti facaafte hikmaa rahmata waan gaggaarii magarsiti. Yoonii fi kanatti facaasuu baatte qalbiin tee bilaashin ta'is wanni isiin magarsitu shubahaata shahawaata waan lubbuun namaa feetu yookaan waan namarra wal fakkaatu kana magarsitii jechuudha. Qalbiin namaa onneen namaa waan walii faallaa walii qabachuu hin dandeessu. Khayrii yoo walii qabatte sharrii firraa ittisti. Sharrii yoo walii qabatte khayrii firraa ittisti jechuudha. Rabbiin Quraana isaa keessatti akkana jedha. Barraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. Wanni waan gaarii irraa isaan agooge qalbii isaanii wanni agooge waan isaan hojjetantu qalbii isaanii agoogee jira. Badiilee isaan hojjetantu qalbii isaanii agoogee akka khayriin qeeballe godhee jira. Kanaaf bakki namni tolchuudhatti akka yaadda'uu qabu qalbii isaati. Gaafa ati qalbii tee Qur'aana, iimaana, zikrii, ilmii waan faayidaa qabu guutte qalbiin tee tapha waan lubbuun namaa feetu waan faayidaa hin qabne firraa ittisti. Nabiin keenyas alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akkana jedha. Alaa wa inna fil jasadi mudgha idhaa salahat salaha al jasadu kulluh wa idhaa fasadat fasada al jasadu kulluh. Alaa haloo na dhagayaa jaa qaama namaa kana keessa waan hanga shiilchoo foonii takkaa jira. Tayoo isiin tolte qaamni hundi tolu. Tayoo isiin badde qaamni hundi badu. Wanni sun qalbiidhaa onnee namaatii jechuudha. Namni aqlii qabu hayyuun qalbii isaati eega. Qalbii isaa akka mana isaa eeggatutti eega. Akka wanni hin taane mana isaa hin seenne. Akka wanni ma'anaa hin qabne mana isaa hin seenne. Qalbii teetiisu jechuun hayaata kee jiruu teetiisuudha. Namni qalbii isaa tiifate. Rabbii isaa, diin isaa, duniyaa isaatis waliin tiifate. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Addunyaan tun guyyaan isiidhaa lama. Tokko guyyaa keeti, tokko sirratti. Yoomun asal wa yoomun basal. Guyyaan tokko sii damma, guyyaan tokko sii shunkurtaadha. Gaafa guyyaa keetii hin boonin. Gaafa guyyaan sirratti immoo obsa qabaadhu. Tokko guyyaa injifannoo keetiiti, tokko guyyaa injifatamuu keetiiti. Tokko guyyaa gammachuu keetiiti, tokko guyyaa gadda keetiiti. Gaafa garii, guyyaa garii ni injifatta, guyyaa garii ni injifatamta. Haalli duniyaa kun ni jijjiirama akka tokkotti hin taa'u. Jiruu duniyaa tana keessa du'aa jira, jiruu jira, durummaa jira, hiyyummaa jira, hujii argatuu fi hujii dhabuu jira, aangeeffamuu fi shaaramuu jira, dargaggummaa fi dullumaa jira, fayyaa fi dhukkubaa jira. Akkana jaa Rabbiin watilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas. Guyyaa kana nuun nama jidduutti naanneessaa jaa. Nuutu guyyaa kana gara gaggalchaa guyyaa tokko hinjifattee guyyaa tokko hinjifatamuu. Kanaafuu wanni siidhaa obboleessa kiyya jijjiirama kamiifuu qophaawaa ta'e. Haalli yoo jijjiiramellee kaayoo kee maalummaa kee hin jijjiirin. Nama jabaa jechuun nama jijjiirama hundaa wajjiin maalummaa ofiitii fi kaayoo ofii qabatee deemuu danda'u. Jireenyi jijjiirameef amala kee hin jijjiirin. Balballi takkasirraa banamuu diduudhaaf gaafa balballi tokko cufame balballi biraa akkasii banamuus beeki. Kanaaf gaafa rakkatte rakkoo booda balloon akka jirtu beeki. Gaafa si ballattellee balloo boodallee rakkoon akka jirtu beeki. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.